Agayyaa 24 bara 2022 shama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya idilee galgala kanaaf qindeeffannee dhiyaanne isinitti himnaa oduu waliin an naatoo lammiiti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu jabeesseetti fufuun zoonii ba'aa keessatti diina adabuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Godina Kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu keessatti waraanni murna bilxiginnaa qeerroowwan Oromoo lama mana hidhaa Ayinichaa keessaa baasanii ajjeesanii gatuu jiraattonni dubbatan. Jaalbooree Addunyaa dabalata qaba. Oromiyaa keessatti murni bilxiginnaa akka barbaadetti dhiigalmaan Oromoo bakka fedheetii dhangalaasaa fi manneen hidhaa keessaa baasee kan barbaadu humnaan adda waraanaatti erguun kanneen biroo ammoo hidhaadhaa baasuun ajjeesanii abbaan illee akka hin beekamne bosonatti gatuun bineensa sooraa jiru. Gocha badii kana itti fufuun Kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu ganda ulaa daawwee keessatti dargaggoota lama ammaaf maqaan isaanii addan ba'an gaafa agayya 21 2022 mana hidhaa aanaa Kuyyuutii baasuun rasaasatti roobsanii ajjeesan. Ijoolleen kun rasaasaan mataan isaanii waan rukutamaniif fuulli isaanii illee jijjiirame kan jiruu fi guyyaa lamaaf uummanni naannoo qoratanii dadhabuun kaleessa gaafa agayya 23 2022 hawaasni naannoo kaasee awwaale. Kana malees mana hidhaa Ayinichaa keessatti lakkoofsi namoota hidhamanii jiran hedduu ta'uu fi dargaggoonni hedduun lafti isaan dhufan kan hin beekamne ta'uu namoonni mana hidhichaa ba'an dubbachuun mannidhaa waan guuteef mana fuula dura roobaa fi aduu keessa ciisaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka qeerroo ona Kuyyuu tokko jedhetti hidhattoonni murna bilxiginnaa aanaa kana keessatti guyyaa gara guyyaatti nama ajjeesaa hidhaa saamaa fi namoota hedduurraanis reebicharraan ga'aniin qaama irruu ta'uun waan itti yaalaman illee dhabanii rakkoo jabduu keessummeessaa akka jiran dubbatee jira. Gareen shororkeessaa bilxiginnaa godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti ilmaan Oromoo irratti hidhaa yoo jabeessan Aana Algee Sachii fi Daarimuu keessatti uggurri sochii gabaa akkuma kaa'ametti itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Magaalaa guddoo Iluu Abbaa Booraa kan taate magaalaa Mattuu keessatti tibbana sabboontonni ilmaan Oromoo magaalattii keessa jiraatan irratti doorsisii fi hidhaan jabaatee jira. Haaluma kanaan dheengaddaa agayya 22 2022 godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti waraanni faashistii PP sabboontota ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhanii dararuu eegalanii jiru. Namoonni waajjira poolisii magaalaa Mattuutti hidhamanii dararamaa jiran kan maqaa arganne Tarfaa Deebsisaa, Barsiisaa Dhaabaa, Geexuu fi kanneen maqaan nu hin qaqqabin hedduun hidhamanii jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Mattuu himaniiru. Oduu biraatiin ammoo hospitaalli magaalaa Mattuu waraana bilxiginnaa lola irratti rukutaman qofaaf tajaajila akka kennu akeekkachiifamuun uummata yaala dhorkachuun dhukkubsattoonni hedduun yaala dhabuun rakkachaa jiru. Godinuma Iluu Abbaa Booraa aanaa Algee Sachii fi Daarimuu keessatti uggurri sochii geejjibaa torbee tokkoof kaa'amee ture ammas itti fufee jiraachuu isaatiin uummanni gabaabee daldalachuu fi bakkatti socho'ee carraaquu dhorkamuun rakkoo jireenyaatiin dararamaa jira. Walumaa galatti godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu dabalate aanota hedduu keessatti namoonni galgala daandii irra sochii akka hin goone dhorkuun namoota daandii irratti argan reebuun mana hidhaatti darbataa akka jiran jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti waraanni murna bilxiginnaa qabeenya uummataa yoo saaman aanaa Sayyoo keessatti ammoo namoota nagaa 3 ajjeesan. Jaaleeraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Waraanni murna faashistii PP akka barbaadetti Oromiyaa keessa socho'uun ilmaan Oromoo irratti saamichaaf ajjeechaa gaggeessuun hawaasa nagaa boqonnaa dhorkuun jireenya itti hammeessaa jiru. Gochi isaanii kun yeroo ammaa Oromiyaa keessatti kan heddummaate yoo ta'u, godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Waabaa Eebbaa Garee Boogaa keessatti guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 23 2022 waraanni murna bilxiginnaa ganda Waabaa Eebbaa qubatee jiru bariidhaan gara garee sanaatti imaluudhaan maallaqaa hanga bilbilaa namoota harkaa saamanii jiru. Saamicha gaggeessaniin cinaatti Teediroos Magarsaa abbaa ijoollee 7 fi qeerroo Bungulee Daggafaa jedhamu qabanii kan hidhan yoo ta'u, Shibbiruu Kaabbitee jalaa bilbila harkaa fuuchuun gara mooraa isaaniitti deebi'anii jiru. Oduu biraatiin ammoo waraanni murna faashistii Abiyyi Ahmed kan sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti raawwachuuf bobbaafaman kaleessa waaree booda hagayya 23 2022 mooraa ona Sayyoo magaalaa Dullii irraa gara ganda Yebboo Sillaasee deemuun namoota nagaa 3 ajjeesan.
Ilmaan Oromoo badii tokko malee waraana nama nyaata Abiy Ahmediin ajjeefaman kunneen Ambaa Ayyaana, Nagaash Tafarii fi nama biraa kan maqaan nuun ga'een tokko jiraachuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa gabaasaniiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Miidhaa Qanyitti faashistoonni sirna PP abbaa maatii tokko ajjeesuun gataniim. Jaalmurteessaa Bantii dabalata qaba. Faashistoonni sirna abbaa irree Kolonel Abiy Ahmed dabballoota garaaf jiraataniin waliin wal qindeessuun ajjechaa uummata nagaa irratti raawwatan hojii guyyoo godhatanii jiru. Hagayya 23 2022 ganama aanaa Miidhaa Qanyii ganda Diddigsa Amuumaatti kan bobba'an waraanni faashistii sirna moofaa abbaa maatii Tamee Sanbataa ganda Diddigsa Amuumaa bakka addaa laga roobaatti ajjeesuu isaanii maddeen keenya ganda Diddigsaatii arraata biyyoolessa Oromiyaaf himeera. Akka maddi keenya kun himetti botameen ganda Goodaa Galaan magaalaa Bixxilleetti hojii daldalan kan jiraataa turan yoo ta'u qabeenya isaanii fi kan inni ittiin hojjetu hunda jalaa barbadeessuun lafa jireenyaa dhoowwan. Sababa kanaan magaalaa kana keessaa ba'uun maatii isaa waliin qe'ee warra isaatitti galee jiraachaa ture. Haa ta'u malee hojii idilee isaaf osoo deemu karaa irratti halaala dhaabbatanii iyyaafannoo itti baruun rukutanii akka ajjeesan maddeen keenya himeera. Botameen nama beekaa fi jaallatamaa akkasumas hawaasaa fi maatii biratti kabajaa qabu yoo ta'u abbaa ijoollee 3 ture. Abbaan maatii kun yakka tokko godhanii osoo hin taane waanuma Oromoo ta'aniif qe'ee isaaniirra jiraachuu akka dadhaban himuun qabsoon Oromoo yoo galii isaan gahin hafe gaagaama ama kaffaluuf teenya jechuun jabaannee qabsootti xumura agoonu kan jedhan jiraattota ona Miidhaa Qanyiiti. Godina Baar Argee ona Qumbii keessatti dabballoonnii fi waraanni murna bilxiginnaa saamichaa fi dararaa uummata irraan ga'an ammeessaniim. Jaalaa Caaluu Roobaa dabalata qaba. Baar Argee onoota gammoojjummaan babal'achuun uummatni beelaaf saaxilamee jiruuf gargaarsa fiduu fi kan dhufe sirnaan qooduu irra maallaqa hawaasa irraa saamuu akkasumas namooti dhimma ofiif deeman reebichaan cafaqaa ooluu ona Qumbii keessatti dalagaa godhatanii jiru. Baar Argee ona Qumbii gandoota hedduu keessatti waraanniif dabballoonni murna bilxiginnaa waliin qindaa'uun gibira humnaa waan namni hin dandeenye kaffalchiisaa maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun maallaqa qarshii 400 funaanaa fi maqaa nageenyaan namoota badii malee reebaa oolu. Aanaan Qumbii aanota godina Baar Argee keessaa kanneen hongeerra rukutan yoo taatu magaalaa aanichaa Minoo keessatti gargaarsa namoota beelaaf saaxilamanii jiraniif dhufe dabballoonni murna bilxiginnaa aanichaa ofiif qoqqoodachaa jiraachuun ibsameera. Gochoota farrummaa uummata nagaa irratti waraanaaf dabballoota bobbaasuun darara geggeessaa kan jiru bulchaa aanichaa obbo Suruur Abdul Salaam akka ta'e maddeen arraata biyyaalessa Oromiyaa gabaasaniiru. Midhaan kan fi gargaarsaa fidanillee ifumaa fi waliif kennan malee dhimma siyaasa fiitiif oolfatan malee uummata allaatanii qabeenya irratti dhimma qabeenya ni kennitamuun kennitu jedhaniitti hidhaa namicha waan inni qabu kan harkaa fixan. Maarree inshuraansii qarshii 400 jaartii fi jaarsi gibira addaan akka kafalu mana jaartumarraa kafaltaa'u waltajjii nama silaa beekamoo dubbisanii warra gartaa kan qaqqabne ijoollee humbeeyni uummata baadiyyaa kana waliin qabatanii oofan malee kaan hin dubbisan nama waa hubatu kun gaafii takkallee hin gaafatu. Waraanaas bobbaasanii akka fedhanitti uleedhaan tumsiisanii irraa guuran nama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduun keenya idilee galgala kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne kanuma gammaa ture. Qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kanimni bosona maaliif irraa deessina garbummaa hundeetti buqqifna Kinooree bosona laal kanimni bosona maaliif irraa deessina garbummaa hundeetti buqqifna Kabsootu finiina bilisummaan barana maaluma shakkiin jarana seesaan gurra guddataa maaliif lola baqataa yookaan lolii yookiin sokki jalaamaa onneesi taphataa guutummaa Oromiyaa
qabsootu finiina. Bilisummaan barana maaluma shakkiin jarana. Seesaan gurra guddata maaliif lola baqata. Yookaan lolii yookiin sokki jalaamaa onnee si taphata. Yooyyaa akkam jirtuu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo hagayya 24 barkuma 2022 isin dhageessisaa ani daandii elemooti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu bilisiginnaa irratti fudhachuu itti fufuun diina du'aa fi madoon adabee jira. Haaluma kanaan hagayya 24 barkuma 2022 ganamaan godina Iluu Abbaa Booraa ona Daarimuu magaalaa Beenaa tokkoffaa keessatti waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen marsaa duraan 18 ajjeesee 12 madeessee jira. Lolli kun hanga gabaasni kun qindaa'etti geggeeffamaa waan tureef guutuu gabaasa kanaa akkaataa lolli xumurameen kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Reefii gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii fudhatutti fufuun zoonii baattii Cibraan Elemoo Qilxuu godina Harargee aanaa Daaroo Labuu bakka Booyidoo jedhamu keessatti tikoota murna bilisiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun caasaa isaanii diiguun beekameera. Lolli bilisummaa goleelee Oromiyaa mara keessatti finiinee itti fufaa oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen tinnisuuf taasifame kan hagayya 24/2022 isin dhageessisaa Annimoona Faayisaati. Reeffi gaachana uummata Oromoo woboo diinagdeen jabeessuuf sabboontonni ilmaan Oromoo gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan maadheen maqaa Shaashamannee lakkoofsa 2 moggaafate jalatti gurmaa'uun qarshii impaayera Itiyoophiyaa 3,000 woboof gumaachanii jiru. Miseensonni tumsa egeree Oromiyaa biyya Ameerikaa konyaa Minneesotaa fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo magaalaa lakkuu Minneesotaa magaalaa Iwaa jiraatan woboo diinagdeen jabeessuuf buusii ji'a woboof walitti qaban doolaara Ameerikaa 2,600 qarshii impaayera Itiyoophiyaa 200,000 fi 10,000 woboo qaqqabsiisanii jiru. Sabboontonni Oromoo tumsaa fi deeggarsa woboof godhan cimsanii itti fufuun maadheen boruu ifaa qarshii 2,000, maadheen dhangaa qarshii 2,000, maadheen boruu yaadataa qarshii 2,000, maadheen walloo boorechaa qarshii 4,000, maadhee hundee xaafoo 5,000 waliigala qarshii 15,000 waraana bilisummaa Oromootiif kan gumaachan yoo ta'u gumaachi kun hanga bilisummaatti jechuun ibsataniiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo maadheen gurmuun gooticha waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa maallaqaa taasisan kunneen hanga bilisummaa fi walabummaatti woboo cinaa akka dhaabbatan waadaa galuu isaanii gabaasa ajajaan olaanaa ABO woboo har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.
akkam jirtan aguma? Nagaa akkam fayyaan keessan? Daandii Elemoon jedhama. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Mee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf ifa akka ta'utti ati eenyudha? Maqaa kee fi bakka itti dhalatte nuuf himi. Anis maqaan kiyyaa Kadir jedhama. Kadir Haaji Waaqoo Gammadaa godina Arsii Lixaa Shaashamannee ganda dhalootaa ganna barraan qabee aanaan kiyyaa Dodola. Ayyee mee ati maqaa kee ibsiteetta gaa hojiin kee maal ture? Maal hojjechaa turte? Hojiin kee irra jalqabaatee fi raayyaa ittisa biyyaa kan ture naannoo Amaaraatii fi daangaa Tigiraa ittiin warra kutaa turre erga sirraa qabeetii hamma kanatti naannoo Oromiyaatti erga deebi'ee erga karaa argadheetiin jedhee anis saba kiyyaa fuukamee as keessa jiraachuu kan qabu saba kiyya rukutuu kan qabu kan jedhu meeshaa kiyya qabeetiin hidhannoo kiyya guutuu akkasumaan gara saba kiyyaatti yadhee sabni kiyya dhufanii na fuudhanii amma isaan bira jira isa wajjin taphachaa jira. Yoom leenjii hidhatteeti bara kami? Muuxannoo agamii qabda leenjii erga leenjite? Leenjii hanga leenjiitiin jedhee amma waggaa 2 keessa seeneetiin jira. Yeroo jalqaba leenjii tollaa itti leenjee ji'a 2 fi walakkaa leenjii achi booda gara dhukaasaatti hin deeme. Ayyee waggaa 2 fixxeetta ati miseensa moo hooggansa qabda? Agaa waggaa 2 turte kanatti. Hooggansi kiyya achi keessatti Asiralaqaa ture hanga Asiralaqaa deemeeti kana hunda sammuu keessa gannaseenne saba kiyya fuukamee keessan sute. Ayyee maal qabattee gara waraana bilisummaa Oromoo dhufte? Meeshaaleen kun maal jedhamu maqaansaa? Kiyyaa kilaashii shariifoodhaa fi Xiyyii kiyyaa isa kaasnaa 3 wajjin xiyyeetee hanga ture qabadheen seene. Waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuudhaaf maaltu si kakaase? Sabummaatu na dagame kaleessallee akkatti seene waan beekanan ta'eeti kaleessallee dirqamaanii waan seenee jiruu fi achi keessatti wanta natti dhagame jira waan ta'eef wanta yaadee seene baay'ee amma yoo obseetiin jedhe mara garaan danda'ee nanaasa waan ta'eeti. Ayyee waraana bilisummaa Oromoo gaa mooraa keessan keessatti mootummaa yeroo leenjii kennus ammeenya waraana bilisummaa Oromoo aasaa ati immoo quuqama sabaarraa kan kaate waraana bilisummaa Oromoo bira dhufteetta. Erga dhufte waraana bilisummaa Oromoo akkaataa ati itti argiteef waan mootummaan siin jechaa ture wal bira qabdee maal jetta? Wal bira qabee laaleetii wanta Oromiyaa seenuuf jirru wanta haasaa nutti haasamee jira erga haasaa matan akka nu galabbatamnuu fi nutti himamaan ture yoo as keessa seeneetiin gaafadhu jechiin jedhuu fi jechaan ijaan arguu fi kan gurraan dhaga'us wallayya'ee kan jedhu oduu inni achi natti odeessu hundaa itti dhiisee kan isaa gurra cufadhee kan saba kiyyaa mokkortiin ka'e. Mootummaan kun waan kijibaa akka inni dubbachaa jiru gaatuu haasaa jirta. Mee mootummaan akkaataa amma deemaa jirutti dhuguma uummata Oromoo kana baraaruu danda'a? Uummata Oromoo bakka bu'a jechuun ni danda'ama? Hin danda'amu kun beekameetii miti. Ittisa biyyaa sana keessa walii galteen jira. Ilmaan Oromoof ilmaan Amaaraa walii galuu olaantummaa eenyuutu keessatti calaqqisa? Walii galteen hin jiru akka saree roobaatti achi keessatti nu laalu yoo nu ija jalaa laafneetiin jennee meeshaa gugurdaa isa ulfaatu kiiloon isaa kan beekamne nutti ta'u nu garboofatu hedduu ganamaa galgalachi keessatti warri kutaa yeroon tokko tarkaanfiin irra fudhatanii turanii shaneedha naan jedhaa turanii tarkaanfiin irra fudhachaa turanii taasii ammaarraan qabee maallaqa kiyyaa fi silkii kiyya walitti qabee maallaqni kiyya isaan irraa fuudhanii sababa sanee deeggartanaan jiranii qarshii 30,000 fi silkii saampiingii qarshii amma 25,000 natti fakkaata kan isaan bira jiru qabame maallaqa kanas hin laalle silkii sanis hin laalle saba kiyya madaa'ee onneen kun madaa'ee naan dhiise keessaa. Miseensa waraana bilisiginnaa meeshaa diinaa baatanii achi keessatti hafan akka kee carraa argatanii kan hin baaneen maal akka isaan godhan barbaadda? Faana kee akka isaan hordofaniif? Faana kee akka isaan hordofanii nan barbaada osoo keessaas gara galanii gammachuu guddaan qaba. Ayyee Oromticha lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee keessatti sirna bilisiginnaa miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uudhaan tajaajilaa turte amma immoo sirnicha ganuudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti harka kennattee dhiyaachuudhaan yaada qabdu karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa ilmaan Oromoo bal'aa waan dhageessistee maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffadha. Horii bulii deebani. Ishee galatooma.